يامي دوئي جدي المو نما هيدي حركاتن إني قولي كون دوئي لبو نما تصفات متاتي يا بريانتي دوئي انتوني يو دوغاتاتي كوانا جايباتي والله سنتمو ولي قباني ولا قرأي جولا حركان نكسي يمو وانا mucayyoo barbaade gadhiisaa barbaade ka fedhe godhaa waan isin maal waan dhaadataa ooltan jedheeti kanan anayyuun arrabsu jira kanaaf ammoo bakka jirtu irraa yoo ka dandeettu taate mana misraatiin jira amma dafiin akka oottu siin jedhe daf animmoo isarraa hin dalagaa akka ajaa'ibaa isii waan isin gaafadhu maal ani himnesiise gurbummaan kun nama as keessaa hin qabu magaalaa kana keessaa namummaan firi isaa hin jiru inni nu giseen nama isaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota koo jirtu akkam jirtan nagaan keessan jiru jireenyaa fi ani baadiyyaa hin jecha. Har'a hoo maal qabannee dhufne jechuun keessan hin oolu wagaduma sagantaa keessatti nu wajjin turan affeerraa kenna. Har'a wanni nu qabannee dhufne wanni haaroo hin jirtu homa isin beektan jechuudha. Osoo deemu ammoo mana namaa dhufee ganamarraa haga sa'a kanaatti deemee poolisaan barbaadaa dhaqee jechuudha. Muhammadiin bakka kanatti hidhee Lagi dia tak kecil kini jalan fase, Yusuf duwe jira, nanti Yusuf duwe jira. Mucoyo berbadi mo, mucoyo isile lafatte jirti. Mucoyo berbadi kan disau aja mo harakat godi gadi disu. Adu akati ada tu kada gau kan angga di disu nanti dia jira. Karena mucaa ko boleh si Haider tu jira, deme mucaa boleh si Yusuf tu jira Haider jalan ini. Isa sambil deme tu isa san berbaca mana kana dupe. Isa san barbaacha mana kana dhufee naan arganne ammallee itti dawwaleeti yaama yoo kana dhufu taate tamam Haidarii sayyaamee du'ee jedhee ilmoo namaa hidhee harakaatan inni godhu kun duuti lubbuun namaa tosofaa kana taatee abboleeyyan tiyya du'een tuni yoo dhugaa taate kaawwan ajaa'ibaati wallahi sanittumuu walii gabbaanee wal agarra jechuudha harakaan akkasii ammoo waan nama awwaatta'uu natti hin fakkaanne kanaaf ammoo amma mee Haidarii sanii dawwalee yaamaa isinillee anuma wajjin turaa isiniin jedha. Ajaa'ibaa wallahi kun irratti dawwalaa jira argaa jirtanii kun Haidar irratti dawwalaa jira tamam Haidar dawwalee Hello Haider bergurbaa waan biraa kana haasa'e waan inni haasa'an afaan isaa naan gallee siin jedhan kun osoo deemu atillee bakka takka gadi hin teettu kara tartees dhabee kun ganda meeqa dhaqees dhabeeti eessi jirti siin jedha gurbaan du'ee maalii jedheen kokkolfaa bara harkaa tana godhaa yoo gizenan waa'ee mucaa gaafadhuyyuu mucayyoo barbaade gadhiisaa barbaade akka fedhe godhaa waan isin maal waan dhaadataa ooltan jedheeti kanan anayyuun arrabsu jira kanaaf ammoo bakka jirtu irraa yoo ka dandeettu taate mana misraatiin jira amma dafiin akka oottu siin jedhe daf amma dafiin akka oottu hin dhuftaa hayyee kottaa waalaikum salaam warahmatullah akkam nagaame fayyaa nagaa qabdaa jirta si dirqoy maalitti jirta gaafattee mijaa barbaadaa jirta moo kan macaa jettee firraa taattee jimamatee kamuu jirta Maya obboleetti mucaallee gaafadheetiin jira. Yaa'u dheengaddaas sitti himee beeka durallee sitti himee mucaa immoo mucayyoo gadi furee naan jedhe. Gafuree gadhiiseera? Mucayyoo gadhiise naan jedhe. Isallee yoo jennaan isa waanuma biraatti haasa'e. Sammoo isa walirra geenya. Omaayuu miyyee. Yaa walirra geenyaa afaanii qofaan Haider ilmoo namaa miidhama jirti kaleessa dalagaa ofiitti of miidhee dhaabbadhu jennaan. Sifa ilmoo namaa qabu Yusuf lubbuu keessi jira meeshatti callistee kan machaa jettee olii gadi deemna an poolisaan bakkeen dhaqeen hin qabu. Bakka hunda barbaadee dhabe bakka kana geeffatee isaa hin beeku. Ati lesh dubbii kana lash gooteetu macaa jettee deddeebi.
Ani isaan fuudhaa isaan barbaadaa iyyuu Muhammadin barbaada malee ani obboleessa kiyya ani lubbuu Muhammadin barbaada ammaan tana. Sa'a kana keessatti ajjeesullee ani Muhammadin barbaada. Amma baraan itti dawwalee du'ee maal fiddan aan jedhee bara. Yaaduu qaama. Akka qoosaatitti akkana nakko filaasanu. Yaaduu. Hidheetu akka wanti isaa akkasi chonqol jedhee jiru sanatti ani wallaahi nama jiraatu natti hin fakkaanne. Isaa miti hin jedhe isaa miti ana barbaacha qaba waan ta'eef yaa ajjeesus ani immoo isarraa hin dalaga akka ajaa'ibaa. Isii waan isin gaafadhu maal ani himnesiise. Gurbummaan kun nama as keessaa hin qabu magaalaa sana keessaa namummaan firii isaa hin jiru. Inni nu gisee nama isaa xalaaxalanii qaban as ba'an bakka seenu dhabeetiin jira lubbuun dargattee jirti akkam akka ta'uu feeta baay'ee. Anuu firuma isaati. Obsis hin jira anumatti irraa dalagaa anuma baasisiisa isas enuma fuusisa. Barani Yuusufiin hin baanu. Maammadimmaan kun firan qaba moo hin qabu. Ani ergumaan isaa gubadhi ilmoo isaa taatu wallahi ilkeen hin nyaata silaan argee. Tamam hatta yoo jaartii qabaate yoo ilmoo qabaate yoo firaas keessaa inni qabaate firuma isaa san qabadheeti dirqama isaas naa baasan gisiisan. Dhageeffadhu. Lolli humnaanii miti. Lola kun lola ammaan tan akka ajaa'ibaatitti argite Muhammadumarraayi akkuma inni hidhee harka lamaan walitti hidhee viidiyoon agarsiise sanitti gaa anillee Muhammad irraa dalaguuf taa'ati naa obsi mucalleen du'us jechuudha. Ani Muhammaduman barbaada malee yaadu Muhammad immoo gaa ati obsiisiin jedha anumarratti obsi ni fuudha. Si maal obsa akka yoomii obsa torbee takka guutuu namni qoonqoon nyaannattaa bishaanii viidiyoo sanirratti jedhee agartee yoo inni bishaan na obaasi yoo bishaan akkana afaanii jalaa butaa osoo inni akkana afaan jalaa. Ayi nammaraachi kaanallee nammaraachi akkana haara jira. Akkam godha. Way. Akkam godha. Kana nammaraachi ani ammaan tana isan barbaachaa jira hanga sa'aatii amma naa dawwattuu kana isa barbaachatiin jira. Eessa barbaadaa jirti mee bakka kam fa'aa. Sokaatiin jiraan. Irranga sokaan saan soqee mucayyoo gadhiise amma laal biraa mucayyoo gasoke faanti natti dhaabbatte mucayyoo maa gadsiidhii seenaan isa moo gadhiise. Hayyam joo gadhiise eessa jirti mucayyoon tun yoom gadhiise. Hayyee mee mucayyoo ma gadhiiftu taa mucayyoon eessa jirti jennaan gaa bakka jirtu galsii lakkisee malee natti hin himneeti. Hanga ijaan arguanis hin naman yaa jeesu lamaan yoo barbaade way mallaqa illee taatu mallaqa sii kenna jara gannaadhii siin jedhee ni beek mallaqa waan barbaadde na gaafadhu hayyee barbaadee dhabee jennaani bakka mitti jara keetteeshi bakka feete fidiiti garuma gadhiisi mallaqa na gaafadhu jenna amma mallaqa irraa wayin dalagadhaanaan jara haajamaa hayyee an tooftan seenuu barbaadee beekisumaayyo. Mucammo kamar da lemu sobamu ke silkine jala khasa bar gizen silkine jala khasan bar ani mo harakata sanga mal fidda harakata gota mal fidda afan banta mal fidda kana da jena tes farada abo rabbi sudadu tiyo malaga barbadi malaga si ergisisa bakka barbadti hawala rasika natti himat hayya account erge dummatu makana hindererin umman kun islam na makka gedi dir ma oromodi gaddi je kana de natti qosayu mucawwa mallaqa irraa dalagataa mucaan barama dubbiin inni deemu barbaadaa jira muus jaraami ana barbaadaa jira jedhe ani immoo isumarraa hin dalaga waa jarrillee dhabamte isuma dhabamsiisa beek mucayyoo moo gadhiisee jira halkan irrafu guyyaa akkana olii gad deemaa oola mataan naqattisee jira wallaahi laziin qalbii kana keessa ati sabaata ofirraa dantaa dhabdee ofirraa jimaata ergannaa kana ofirraa caljettee jimaa maaliin qaba yaani jimaa maaliin qaba ifaa mucaan kun akkas ta'e naan jettee dhuftee ati natti himte tiifasa. Ayyee mucaa kaan taasisu mucaa kaan agartee ati kaalitiin agartee. Wayin arge. Kaalitiin isa fuudhee yaan isa fuudhee yaan hin garre yaan hin beeku waan. Wallahi kuni baxraanummaa kaagana geette hin jirtu. Annannaasina ani moo gaa obboleessa isaatu obboleessa Muhammadu odoo argee hin tuqu. Ani wallahi mata Muhammadin barbaadu obboleessa Muhammadin biti an firu Muhammad sila rabbi ani barbaadu firu baisa wandi agartee ni beeta ijoollee firisa an beekus na birallee jiraatu Muhammadin dheewaa ijoolleen isaa Muhammadaadha wayin lubbuu namaati bira akkam yaada artisi ani Muhammad marran dalaga Muhammadin haka Muhammadin arganne isa santu asbaasa bar amata dhibba isa santu asbaasa bar isa san lubbuu qabdee firisa sayyoo ati lubbuu qabdee rarraaste wayitu san fidee as fidee aban lubbuu fiitiifi الفريسان بيتا لو سمت يوم يتيدرنتي في الفريسان وقبيتان firuma isaa yoo kabeetu taate ana dhiiga isaa deebisa dhiiga Yusuf na deebisa yaati kun zanuwaan kun zanuwaan fira isaa doobee kiti yani qaatan fuura garuu fira isaa irraa hin dalaguan Muhammad marraan dalaga malee yan
Muhammadu man barbaate naa ati immoo maraachuuf deemtan maraatiin taa'e ani obboleessa isaati. Ani obboleessa Yuusufii bar kan obse akkatti obsaan isa barbaadaa jiru kuni. Ati gaa obsu. Hatta intala dhalaati namni akka birraa hamata hin qabne intala dhalaati. Ilmoo dhalaati akka kun rahmata maal qaba irraa hin dhalaati akka fedhe naa godhani. Ilmoo dhalaati namni akka birraa hamata hin qabne. Kanaa jettee dhugaa aboo inaarineeti obsaadhaan wanni buluuni amma irraan hin dalaga Muhammad immoo guyyaa lamaa sadii keessatti Muhammadiin harkaan qabadhee si garsiisuuf jira waan isa godhu. Waan isa godhu isa garsiisuuf jira. Ani kanuma na argitu kana ishi waan inni jara godhe caalaa anatuyyuu isarra diree raawwata. Waan obboleessa kiyya godhallee jechuudha. Kaniin rabbiin si harka hidhee bishaan obaasee inni bishaan obaasee ficcaan isaatiin isa obaasa qabee harkaan uskut. Ficcaan isaatiin qabee isuma obaasa. Isa ficoosisee ficcaan isaa isa obaasa. Inni bishaan obaasee ficcaan isaatiin obaasa. Irraan gaheettaa siin jedhe ni argita. Ija kee duratti ilaali. Geemii isa taphachaa aga geemii itti taphata. Yaa Rabbii nama akkasii. Guyyaa sadii afur keessatti hin argita. Bakka inni jirus yookaan ani dhiiraa miti. Surree tana irra naan baafadha yoo Muhammadiin harkaan hin qabin ani. Irraa hin dalagin. Dhiiga obboleessa kiyyaa bakka kamittuu ni baasaa siin jedha. Ni baasaan. Mush asii miti bakka fedhe yoo. Amma inni micoo gadhiisee siin jedhe. Gadhiise naan jedha. Hayee gadhiisee eessa geesse micoo? Bakka kana natti hin himne. Yoon gadhiise maan jiru? Bilbila isii yoo dalaguu dide bilbilli isillee bilbila irraa fudhatte moo bilbila harkaa qabdi jennaan bilbila isii natti beekaa naan jedhe. Bal funyaaniin dubbataa barbaade. Bilbila isaa natti beekaa. Riibuun wallaahi ani waan isa Gadhiise siin jedhe isii dubartoomaaf gadhiise jedhe. Laal isii dubartooma beekaa harkaan qabee akkasitti deegarafa. Hadiida guddaa kanaan. Kiyyaa tokko akka isaa fuula hidhatee ka gubbaa garaan na gubatee akkaman ta'a. Akkam abbaa kiyyaan godha. Kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa hanga dhumaa sagantaa kanneen wajjin turu keessaniif hedduu takka isin galatoomfadhaa du'aayina godhaa waan dubbaddu takka hin qabu warra maa fuula hidhattee dalayti sa'aadamaa fuula hidhattee viidiyoo raabdilaan jiina fuula ilmoo namarraa na bahee jira. Halkan hin bu'aa guyyaan hin bu'aa maraadheetiin jira mucoo warra taatu biyyarraa bilbilanii argaa jiranii viidiyoo laalanii obboleeyyan isii jechuudha. Maalii rakkoon tanarraan isin geettanaan jechaaranii san tokko na godhu jira du'aayina godhaa isiniin jedhe daawwattoota kiyya. Ay hin boo'in. Obsi ana jira siin jedhanii fuudha hin boo'in. Kalas. Hin boo'in siin jedha kalas obsi hin boo'in.